gaa'illi keessan gaa'ila milkii nagaa waaqayyo suniifaa baay'eetu hordoftoota YouTube chaanaalii kiyyaa akkam jirtu nagaa keessan baay'ee nagaa ku galata waaqaatu har'a gammadeen jira gaa'illi isaanii gaa'ila milkii suniifaa ta'u baga jaawwal argitanii yeroo dheeraa wal hawaa turtanii yeroo baay'ee jaawwal arguudha dhamaa turtanii har'a borusoo jettanii guyyaan keessan isinigee baga ijaan wal argitanii firaa oliif asaantii baga gammadan sinin jedha. Egaa gammachuu sinin qabu sinin ibsuudhaaf dhufe jechuudha. Baga gammadanii baga wal argatanii baga photoshoppii jalaa baatanii sinin jedha jechuudha. Yeroo dheeraa jechuudha. Egaa namoonni wanti keessa isaanii jiru jechuudha. Hawwii isaanii kallattii garaagaraatiin calaqqisiifatu, jaalalleewwan kallattii garaagaraatiin ni calaqqisiifatu hawwii isaanii abjuudhaan illee waan barbaadan ni argu. Otoo akkas ta'e kan jedhan abjuudhaan illee arguu danda'u. Waan baay'ee jechuudha. Photoshoppiidhaan hin taasisatu. Kana hundumaa keessa bahanii jechuudha. Ijoolleen kun lamaan ijaan wal arganii asaantii kiyya baga nagaan biyya abbaa keetti galtee inni lammataa immoo baga nama jaallattu firaa ol kee argite siin jedha yaa habiibti. Baay'ee gammadeera jechuudha. Kanaaf namoonni wal jaallatan dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Namoonni wal jaallatan yoo milkaanii wal argan baay'ee nama gammachiisa. Bu'aa bahii baay'ee jira ka jaalala keessatti fagoo ta'anii yeroo wal jaallatan dhugaa sinin jedha bu'aa bahii baay'ee jira yaaddoo baay'ee jira hirriba dhabuu baay'ee jira an akka kootti yoo ta'e jechuudha an akka kootti waan baay'ee dabarseera jechuudha guyyaatti to hirriba rafiin bulu jira guyyaatti natti bari'eefaa jira jechuudha sa'aatii 11 etooni kan biyya arabaa kana hin beektu halkan kana hin ciisamu baay'een isaa 7-8 akkana turameetu ciisama. Isa booda immoo yeroonni gara gorfaa kootti galumoo bilbilan haasa'a jechuudha. Bilbilan haasa'a. Bilbila osoo haasa'uuti osoo hin beekiin fa sa'aatii 11 fa yeroo itti natti ta'u jira. Sa'aatii 11 immoo rafee yooman ka'a. Sa'aatii 12 ka'uun qabachuudha. Sa'aatii 6 yookaan 5 walakkaafatti. Ijoollee mana barumsaa deemu waan ta'eef isaanii qopheessaa. Fuxurii isaanii qopheesseefi amma kanatti sa'aatiin natti ga'a itoo rafiinfa kana maali jechuudha jaalala dhuguma jaalala jechuudha namni garuu jaalala hamma kana itti dhama'ee hirriba isaa dhabee waa meeqa dhabee saayikooloojii dhabee itti dadhabee yoo milkaa'uu fi baatee baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqa haamilee nama gadi nama cabsa akka deebi'anii nama biraallee hin jaallanne yookaan ittiin deemnillee nama taasisa garuu hamma kana dadhabdee dhamaatee yeroo nama sana argattu immoo it's very good fantastic baay'ee nama gammachiisa jechuudha. Kanaaf anallee akka waan yeroo jalqabaa biyya galee sanatti gammadeen jira jechuudha. Kanaaf iyyuu jechuudha isin warri gana biyyatti galtan illee jajjabaadhaa sinin jedha yoo dhugaan jiraatte wanti dhugaan tokko yoo gidduu jiraatte wal arguun jira jaalallee ofiillee arguun jira waan hundumaa bira ga'uun ni danda'ama. Inni guddaan garuu maalidha seetan obsadha jechuudha. Inni guddaan waan kam keessattuu obsi garuu baay'ee barbaachistuudha. Namoonni baay'een adeemsa jaalala isaanii keessatti walitti mufachuun walitti bu'uu wanta baay'een jira garuu wanta xiqqoodhaaf dafanii murtee kan biraa keessa galuun hin barbaachisu wanta xiqqoon jirti onlaayinii irra dhabamuu osoo onlaayinii irra jiru na dubbisuu dhiisuu onlaayinii seenee bahee nan dubbisne akkasii xiqqaaqanii kana funaanuun hin barbaachisu gara fuulduraatti mul'ata gara fuula duraa waliin jiraachuun jiraanna wanta xiqqoon kun hin barbaachistu gufuu sin taatu irra darbanii waan guguddaan waan baay'ee jira waan ta'eef jechuudha obsanii eeganii yeroo eeganii nama sana eegaa nama sana hubachaa qorachaa aga dhumaatti deemtee guyyaa dhumaa sana immoo namni sun iftoominaan maatii kee keessatti faa yoo si argametis well done good gaafa maatiin kee jiran bakka maatiin kee jiran sanatti si argameera taanaan dhodhokachuu waan akkasii hin jiru taanaan nama sana keessa guma namni suni karoorfatee ma jira jechuudha itti fufuudhaaf si faana
Kanaaf biyya galtees garuu rurruuqqaan jiraannaan si argee ka'ee biyyuma galteeyyuu waan rurruuqu wayii jira taanaan dhodhokachuun jira taanaan iftoominni keessa isaa hin jiru taanaan bakka maatiin kee jiran obboloonni kee jiranitti hin argamu taanaan baay'ee bara kana wanti hundumtu ifaaf bilisa wanti dhoksaan kamillee hin jiru waan ta'eef yerootti jaalallee ishii maatii ishii barsiistuu osoo waraqaan ergamin osoo seera aadaan sun jaarsa ergu waraqaan erguun sun osoo raawwatamin barri kun yerootti dubaroonni jaalallee isaanii maatii isaanii barsiisanidha. Innis immoo baratti maatii isaa ishee jaalallee isaa barsiisudha bara iftoominaati waan ta'eef ganaa maal jedhanii ulaagaa baay'een kun badaamti darbee nama rigid ta'ee akkana qabatee deemutu jira malee namoonni baay'ee aktiivii ta'anii waan hunda sasalphisatanii xuxumurachuu barbaadan akka kana jechuudha. Fakkeenyaaf boolee eerpoortiitti hiriyaan kee tokko yoo dhufee si dubbise maatiin kee osoo jiranii rakkoon qabu. Waanuma tokko rakkoon qabu nama sin saalfachiisu. Maatiin kees jiru obboloonni kees jiru warri si fudhatanii galuudhaaf dhufan jiru. Garuu osoo eerpoortiitti dhufee si dubbise abaaboo si kenni maal rakkoo qaba? Humaa rakkoon qabu. Yeroo sanayyuu jaalallee kee akka ta'e achumaan hin argu hin baru. Garuu maalidha maatii kee faana galuu qabda jechuudha yeroo sanatti. Si haa dubbisu abaaboo siif haa kennu guyyaa sanayyuu waan tokkodha jechuudha maatiin kee yeroo arganitti. Waa tokkodha jechuudha. Si argame si baramaa jira jechuudha. Adeemsa keessa wanta sakaanitti deemtu. Kanaafuu sababii Firaa'olii fi Asaantittiin as beechuudha akkasittiin haasawuudhaanii moqqada maqqa jedhechuudha sin hunda keessaniif akkanuma sinii gagammadaa jechuudha yeroo sinii mimilkaa'u warra feesbuukii kooti friendii taatanii sin beeku suuraa keessanii yeroo dheeraa Photoshopidhaan mamaxxansaa warra ammallee warri mamaxxansaa jirtan baay'een jirtu warri ebeeluu waa'ee jaalalaa barreessitanii akkasumas walaloo barreessitan suuraa isaa maxxansitan suuraa ishii maxxansu piroofaayilii godhatu warra kana gaafa waan isin gargaare isinis ijaan wal argitanii I'm so happy siniin gammada kanumallee jechuudha fi viidiyoolee siniin dalagaa sababni isaa maaliif beektu warra gammadan faana yoo gammadan sagalee waaqayyootu eeyyama jechuudha warra gammadan faana gammadu warra gaddan faana gaddu warra bu'an faana boowuudha jechuudha. Kanaaf gammachuu nama hirmaachuudha. Nama inaa footoon taane jajjabeessu akka isaa fuulduratti adeemanii isa hafes xuxumuratanii gara isa dhaabbataatti seenaniifis jajjabeessuudhaaf illee namarraa eegamaa isiniin jedha. Kanaaf hin sodaatina maalumaafuu of eeggannoon jiru waan tokko qofaadha. Irraan deebi'us isinuu beektu adeemsa jaalalaa keessatti fageenyaan jaallachuu keessatti nama hin bariinaa hin jenne hin jedhamusi nama baruun haasa'uun baay'ee gaariidha. Garuu adeemsa jaalalaa keessatti waa tokkoof tokko of eeggachuun dirqama keessan jechuudha shamarran. Warri shamarranii waa tokko qofaarraa of eega unless and otherwise faana haasa'a yeroo kennaa fi haasofsiisaa achumaan illee yaada isaa baraa deemtu eega haasofsiisaa waan jiru hundumaa gadi fageenyaan faana haasa'a deema waa tokkitti isheellee maqaan ammas waa tokkitti sanarraa garuu of eega akkana milkaa'uu ni dandeessuun siniin jedha. Wanta gufuu namatti taatu sun wanti namaa walitti buustu wanti jaalallee keessanii walitti sin buustu wanta tokkitti sanadha isheemmoo ofirraa reject remove gootanii jennaan hinuma milkooftu dhugaan siniin jedha. Hinuma milkooftu warri milkooftan jechuudha. Warri immoo kanaan dura sinii hin milkoofne ammas kan keessan ganaadha waan ta'eef isa dhufutti immoo hin milkooftu milkaa'insi namaa tokko qofaa miti chances waan isa faranjiin jette wrong chances waan isa faranjiin jette shanzim jette malee chances 99 100 ta'a baay'eedha chances dhala namaa jechuudha. Carraa yookaan chances tokko qofaa miti baay'eedha dhugaa waaqa baay'eedha. Anu chansii meeqa keessan asge chansii meeqa keessananii asge nan adeema feeltaa hin kufa bilooktaa hin bada maaltaa tuma jettu chansiituma adeemsistu har'a kunoo jechuudha. Chansii gosa dhugaa kansa sirrii bira gaheen jira jechuudha. Kanaafuu ijoollee warra ayi carraa koo jettaniifis
carraan keessan tokko qofaa miti. Carraan keessan danuu. Hamma lubbuun keessan jirutti carraan keessan jira. Hamma lubbuun keessan jirutti carraan keessan waan jiru. I love you so much, gaa'ila gaarii isiniif haa ta'u, milkaa'insa gaarii. Asaantii Firaa'ol. Bye bye. Warri haftanis milkaa. Ciao.